waliin aan heeraan gameessaa dursa hangafoota abbaa coomman keessatti abbaan qabeenyaa tokko qabeenya guutuu saamamuun yeroo dheeraa hidhamee dararamaa jiraachuun himame. Aanaa ammayyaa keessatti ergamtoonni bilxiginnaa namoota qabuun achi buutee dhabamsiisuun himame. UN Libaanos keessatti diigamiinsa Israa'el geggeessaa jirtu baay'ee yaaddessaadha jedhe. Arraata biyyoolessa Oromiyaa waliin yoo turtan odeessa kanaaf. Naadaallee waa baraa keessatti kaabinoonni bilxiginnaa maqaa gibiraa fi nyaata waraanaa jedhuun saamicha raawwatan jabeessuun ifoome. Guutuun gabaasichaa akka taanutti isiniif dhiyaata. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Daallee waa baraa magaalaa Qaaqee ganda duwwaa 1 fi duwwaa 2 keessatti kaabinoonni bilxiginnaa maqaa gibira nyaata milishaa fi buusaa gonofaa jedhuun daldaltootaa fi namoota dafqaan bulan hunda afaan qawween doorsisanii saamaa jiraachuun jiraattonni gamasii arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeran. Bifuma kanaanis adoolessa 2026 eegalee kaabinoonni PP manneen hawaasaarra deemuun dukkaana, mana nyaataa, iddoo bunaaf shaayee, daandii irra akkasumas gabaa keessa naanna'anii maqaa garaagaraan nama tokko irraa qarshii 2,500 guuraa jiraachuu itti dabaluun eeranii jiru. Akka jiraattonni yaada isaanii arraata biyyoolessa Oromiyaaf himanitti kaabinoonni PP aanichaa gibira funaanan kana dura bara 2018 akka impaayerettiitti bara 2017tti guuranii kan turan. Inni ammaa immoo lafa duwwaatti kaffaltiin duraanii ni haqame jechuun haaraa kaffalchiisaa jiraachuu fi namoota hin qabne ammoo mana daldalaa jalaa saamsaa jiraachuu akkasumas qabanii mana hidhaatti darbataa jiraachuu dubbatu. Kufaatii dinagdee hamaa impaayeretti mudaterraa oolchuuf jecha lukkeeleen PP goleewwan Oromiyaa mara keessatti uummata ofiifuu qaala'insa jireenyaatti muddamee jiru maqaa garaagaraa dhahatanii nagahee seera qabeessa malee uummata Oromoo baaf gala dhorkaa jiru. Aanaa Daaboo Haannaatti rakkoo ergamtoonni bilxiginnaa uumaniin hawaasni tajaajila ibsaa dhabuun rakkoof saaxilaman. Bal'ina isaaf jaalwabii biyyaa. Godina Buunoo Beddellee aanaa Daaboo Haannaatti rakkoo ergamtoonni bilxiginnaa uumaniin jiraattonni tajaajila ibsaa dhabuun rakkoof saaxilamanii jiraachuu jiraattonni ONM dubbisee addeessan. Magaalaa Tuulama jedhamu irraa jaleewwan bilxiginnaa itti yaadanii ji'oota 6 oliif ibsaa jiraattota irraa balleessuun hawaasni midhaan nyaatu daakkachuuf kiiloomeetira 13 deemanii rakkoo ulfaataa argaa jiraachuu jiraattonni magaalichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni magaalichaa himanitti ibsaan ergaa nurraa badee ji'oota dheeraa lakkoofseera. Namoonni mana baaburaa ibsaa qabanis akkasumatti gibira humnaan olii kaffalu. Bakka itti bilbila guutan illee hin qabnu. Qaamolee mootummaa yoo gaafanne maqaan nuti keessa hin jirree nuuf baasuu jedhu. Kana malees mana barumsaa sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa keessatti barnoota ICT barachuuf barattoota irratti dhiibbaa uumuun hojii baruu barsiisuu gufachiisuu fi qaamolee mootummaa caasaan jiranitti iyyatanis deebii tokkollee dhabuun rakkoo ulfaataaf saaxilamuun dabaluun ibsameera. Mootummaan gabroonfataa bilxiginnaa afaan qofaan akka waan uummataaf dhimmotti waltajjii fi miidiyaan ololuu malee guutummaa Oromiyaa keessatti tajaajiloota bu'uuraa hawaasni dursa argachuu qabu dhabsiisee gidirsaa jiraachuun ni beekama. Aanaa Abbaa Coomman keessatti abbaan qabeenyaa tokko qabeenya guutuu saamamuun yeroo dheeraa hidhamee dararamaa jiraachuun himame. Gabaasa qindaa'eef Jaalurgufaa Diinaa. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbaa Coomman keessatti abbaa qabeenyaa tokko qabeenya guutuu saamamuun yeroo dheeraa hidhamee dararamaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Jiraataa magaalaa Fiincaa kan ta'e obbo Korreentii Tabasaa Galataa jedhamu qabeenya isaa miliyoona 10 olitti tilmaamamu loltoota faashistii Abiyyi Ahimadiin saamamuun wayitaa ammaa kanas waajjira poolisii aanichaatti hidhamee ji'oota hedduuf dararamaa jiraachuun ibsameera. Obbo Korreentiin abbaa ijoollee 7 yoo ta'u qonnaan bulaa adda duree hojii isaa qofa irratti hirmaatu deeggarsa jaarmaa siyaasaa tokkollee osoo hin qabaanne maqaa deeggaraa waraana bilisummaa Oromooti jedhuun yakkamee bakka lafa qonnaa isaati. Midhaan kumtaala 800 ol akka saamame namoonni itti dhiyeenyaan beekan ONM'if eeraniiru. Kaabinoonni gochaa gara jabinaa abbaa qabeenyaa kana irratti raawwatan bulchaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa nama Mirreessaa Fiixee jedhamuu fi bulchaa aanaa Abbaa Coomman nama Soorii Faradee jedhamu warra adda durummaan mana hidhaa keessatti hiraarsaa jiran ta'uun itti dabaluun ifoomeera. Duraanis loltoota ajaja koloneel Abiyyi Ahimadiin saamicha irratti bobba'aniin saamamaa kan turee fi hidhaanis dararamaa kan ture yoo ta'u akkuma impaayerettiitti kaabinoonni bilxiginnaa abbootii qabeenyaa saamuun galii dhuunfaa isaanii guuttachuun karaa qaxxaamuraa duroomuu irratti argamu. Aanaa ammayyaa keessatti ergamtoonni bilxiginnaa namoota qabuun achi buutee dhabamsiisuun himame.
Jaalfalmataa lammii dabalata qaba. Godina kibba lixa shagaraanaa ammayyaa ganda jaamoo kuraa jedhamu keessatti ergamtoonni bilxiginnaa gaafa adoolessa 28/2026 namoota lama qabanii achi buutee dhabamsiisuu jiraattonni irraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Uummata Oromoo irratti daba seeraa fi seenaan hin dagatin dalagaa kan oolan maafiyoonni bilxiginnaa gaafa adoolessa 28/2026 halkan keessaa toora sa'a 7tti manguddoo ganna 60 kan ta'e nama maqaan isaa obbo Dabalaa Leenjisaa jedhamuu fi dubartii abbaan manaa irraa du'ee fi haadha daa'immanii kan taate aadde Suyyumee Raggaasaa kan jedhamtu maqaa hidhata waboo qabdu jedhuun sobaan yakkanii mana jireenyaa isaanii keessaa qabanii hanga yoonaatti achi buutee dhabamsiisuu fi mana aadde Suyyumee addatti xiyyeeffatanii sakatta'uun qarshii 100 kan isheen ittiin gabaa keessa daldaltee jiraattu jalaa fudhatanii deemuu jiraattonni gamasii Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf itti dabaluun ifoomsaniiru. Namoonni wanbadoota kanaan qabaman kunneen hojii dhuunfaa isaanii hojjetachuu malee dhaaba siyaasaa kam keessaayyuu hirmaannaa kan hin qabne ta'uu kan ibsan jiraattonni humnoonni bilxiginnaa garuu ta'e jedhanii meeshaa waraanaa hidhatan fayyadamanii qabeenya isaanii saamuu fi achi buuteen dhabamsiisuuf xiyyeeffatanii badii seeraa isaan hin dalagneen yakkamtoota taasisan gocha kana irratti raawwachuu dubbatu. Oduu biyya alaa irraa arganneen ammoo UN Libaanos keessatti diigamiinsa Israa'el geggeessaa jirtu baay'ee yaaddessaadha jedhe. Guutuu gabaasichaaf jaalakaafan fayyeera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii sanbata kaleessaa Israa'el Hizbollaa Iraaniin deeggaramuu waliin lola taasisaa turte dhukaasa dhaabdus kibba Libaanos keessatti diigamuun itti fufee jiru irratti yaaddoo qabaachuu isaa ibseera. Hangi dho'iinsaa fi diigamuun kibba Libaanos keessatti raawwatamaa jiru baay'ee kan nama yaaddeessu yoo ta'u, bu'uuraalee misoomaa siivilii, hambaalee aadaa fi yaadannoo waloo hawaasaa irratti dhiibbaa hamaa geessiseera jechuun UN ibsa kenneen addeesseera. Ibsi kun kan ba'e waraanni Israa'el Libaanos keessatti masaraa yuuniskoo keessatti galmaa'e biratti halkan tokkotti dho'iinsa guddaa erga raawwatee guyyaa tokko booda. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyaahuu fi ministeerri ittisaa Israa'el Kaatz akka jedhanitti waraanni kun dho'a tilmaamaan toonii 700 fayyadamuu naannoo Beyyaafort keessatti ujummoo shororkeessummaa barbadeesse. Masaraan Beyyaafort torban darbee galmee hambaalee addunyaa balaa jala jiran yuuniskootti dabalameera. Pirezidaantiin Libaanos Joosef Ayoon jimaata darbe dho'iinsi kun hammaachuun garmalee balaa akka qabuu fi adeemsa akka qaama waliigaltee bu'uuraalee ta'ee jalqabame kan Israa'el waliin ji'a darbe marii Ameerikaan ispoonsera taate irratti kallattiin balaa ta'uu ibsaniiru. Waliigaltee Israa'elii fi Libaanos jalatti waraanni Libaanos Hizbollaa hidhannoo hiikkachiisuu fi waraanni Israa'el naannoo yaalii humnoonni Libaanos booda itti bobba'an keessaa ba'uu qaba. Torban dhufuu Israa'el waliin Roomiitti marii marsaa biraatiin dura yeroon dho'iinsaa kana ergaa gadhee kan dabarsuu fi tattaaffii idil addunyaa tasgabbii cimsuuf kaayyeeffatee kan miidhuudha jechuun Ayoon dabalaniiru. Dhaabbanni oduu biyyaalessaa mootummaa Libaanos ergasii kutaalee kibba biroo keessatti dho'iinsa hedduu gabaasee jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma hin xumuramne kamiyyuu furuuf karaaleen dippiloomaasii waan jiraniif akkaataan badiinsaa hammaataa dhufe kun dhaabbachuu qabaa jedheera. Gama biraatiin waraanni Israa'el dhukaasa dhaabuun itti fufee jiraatus kibba Libaanos keessatti loltoota Hizbollaa 3 ajjeesuu kaleessaa ibseera.